Hordoftoonni keenya gaaraa daawwattoota keenya keessummaan irra dhiyeeffannee keessummaa artiistii Faamii Ahmad Baqarii. Faamii Ahmad Baqarii eenyu akka ta'e gaa'isumaatu isin ibsaa. Mee Faamiin daawwattoota keenyaaf Faamiin nama isa dhalatee Faamiin nama akkamitti eenyummaa isaa ibsuu danda'a? Eenyummaa kiyyaanii ani ibsuu caalaa bifti kiyyaa mana ibsitiin jedhudha. Yaa kunuunsituu haadha jaalala sinna facaasee summi jaalala ngachisuuf lafuu galaan gaggala siinee gaafattuu gaama galgala sibbani onnee seeni balbala sibbani onnee seeni balbala sibbani onnee seeni balbala. Ani Faamii Ahmad Baqareeti. Dhalataa Harargee aanaa Dubbaa adda madda magaalaa Biyyoo Karaabaati. Ani nama artii osoo hin ta'in kan na artiiti. Maaliif dargee sabbaatu faarsattee beektaa Oromoon. Kanaaf anumaatu artiidhaaf kenname malee artiin naaf hin kennamne jeetii yaada. Osoo artiin naaf kennamte waan hin geessimu qabdu fa'aati kitaaba artii saniin bifa artiin feetuun dalagatu ammoo an kanna artii ta'eetiin artiin na fayyadamu dide malee. Karaa artii kanatti ati artii kana dhufuudhaaf maaltu sababa inni si kennee akka artii tokkotti wal nu ibsitu hangam takka artii keessatti jajjabinaa fi kan uummanni hangam takka si jajjabeesse mee Faamiin karaa artiitti akkamitti dhufu? Faamiin gara artii takkatti dhufe uummanni haana jajjabeessu osoo hin ta'in uummata jajjabeessuuf kan gara artii dhufe. Yeroo takka namoonni baay'een nu gaafatan hawaasni gaafa isin gara artii dhuftan akkam isin simatee yaaddu nu gaafatan. Nutiitu hawaasa simachaa jira malee hawaasni simachaa jiru beektaa. Maaliif uummanni Oromoo artiitu isaan qaba malee isaantu artii qaba malee isaan artiin qaban. Artiitu isaan qaba. Isaan ammoo artiin qaban. Kan yeroo jiru artiitu isaan barbaada malee isaan artiin barbaadan jechuu barbaadeeti. Mee maalirraa sababa akkam maal faatu uummata kanarraa mul'achaa jira artii jajjabeessuu dhabuu isaaniitiif? Wanni amma artiitu isaan barbaada malee isaan artiin barbaadan jiruuf artistoonni Oromoo baay'een aarsaa gaalii kabalanii dinagdee gara artiitiin dhufan kan qabne biraa rakkachaa biraa dheebochaa biraa beelawaa waa wal qushaashanii nama kakadachaa gara rakkoo sabaa kana ittiin ibsan gara artii uummataa ittiin guddisan yaalii godhaa jiran. Garuu uummanni waan isaanii kana dhiiseetti waan alagaatiif hawwaa beektaa. Alagaan akka isaanii osoo hin taane wal jajjabeessitii namni tokko gaafa gara artii dinagdeedhaan waa hundaan bira dhaabbatanii hawaa godhuuf illee hamileedhaan bira dhaabbata. Keenya garuu gaafaniif wal isaan Oromoo tokko gabbee hojii tokko hojjetee uummata agarsiisuudhaaf maaliif ergaa maalii akka inni ibsuudhaaf achi gabbee osoo hin laalle akkaataa inni meeshaa sanitti dalagee meeshaan sanatti namatti sanfaa laalanii birooftanii laayikii uummatanii fi yuutuuba artistoota Oromootti isin jajjabeessanii yuutuuba ilmaan ollaa keenyaa kana fa'a warra qottee duudaa kana fa'a yuutuuba isaanii sabiskiraayib godhanii walloota isaanii daawwatan. Keenya immoo wanti inni laffa'ee aarsaa meeqa malee bakka sanitti hin dhaqeef rakkoo uummataa ittiin ibsuuf malee ittiin bashannanuuf miti. Isaan kan bashannanaa san barbaadan. Keenyaas waan isaan ittiin bashannanan hojjechuu danda'a ture. Garuu waan isaan ittiin bashannanan akka hin hojjenneef uummanni kun uummata bashannanaa jiru miti, uummata gammachuu qabu miti, uummata gadda jiru waan ta'eef waan gadda san ittiin firraa harcaasan qabatee isaanitti dhiyaata waan ta'eef isaan kana bira dhaabbatanii jajjabeessanii hamileen namni kun akka gammada gara artiitti hin deemne godha. Kanaafin artiitu isaan barbaada malee isaan artiin barbaadanii wanti jiru kana. Artii alagaa malee artii isaanii guddisuudhaaf hamileen qaban na fakkaatti. Garuu amma ati rabbiif galanni haa goof baraa jira waan ta'eef hangi takka jijjiiramni dhufaa jira. Takkanaati. Egaa hordoftoonni keenya akkuma Faamiin amma yoo dhageessanii artiitu uummata Oromoo qaba malee uummanni Oromoo artiin jajjabeessu. Kanaafuu artiin takka aadaa fi duudhaa saba tokkoo addunyaa mul'iftu artiidha. Artiin akkuma hundattuu gahee olaanaa qabdi. Artii kan jajjabeessuun dhaamsuma asumaan
kundam sakanya me kalau teman kara Fakkeenya amma maal garaagarummaan irreecha madura dabranii fi isa ammaa kana itti qophaa'aa jiran kana bifa kamiin itti qophaa'aa jiran maaltu immoo dabra irraa adda godhu. Irreechi kun amma irreecha bara dabree yoo fudhattee sababa koronaa sababeeffatanii akkaniif uummanni Oromoo kutaa wal tokko bakka jirraa dhufanii achitti irreecha hin godhanneef dhiibbaan hedduun godhamaa ture. Hangana muraasa tokko fayyadamaa ture. Garuu irreechi san haa gaggeeffamu malee gammachuudhaan addaan hin gaggeeffamne. Abaarsi namoonni silaa irreeffachuudhaaf hamilee qaban hundi hamileen keessa cabxee yaatteen abaarsa uummanni Oromoo abaareen sanbooda Itoophiyaan nagaya dhabdi. Irreechi kan ittiin wal eebbisanii, kan irratti wal eebbisanii, kan irratti wal harkanii, kan Oromoon bahaa fi dhiyaan kaabaa fi kibbaan itti wal dhuftee kan laga bokkaan yeroo caame leegaaf dureen bishaan laga yaa'uuf namni akka itti laga galaana dabree walitti dhufu dhabe galaana san cehee walitti dhufu gammachuudhaan birraan abaaboon daraartee walitti dhufee namni waliin gammadu san akka namni walitti hin gammadne taasisee gaddi san uumame na fakkaatteen yeroo takka hoggaan laalu har'a immoo yeroon ifiin waa'ee irreechaa kana laalu akkaataa ittiin namni hundi akka argamuu danda'a akka bara hora Finfinnee irreecha hora Finfinnee irreeffannee san caalaa akkaniif namni baay'eetu waan jajjaamu takkaa jira. Waan kana yeroo laalu kana keessa tolli waan jiru natti hin fakkaanne maaliif yoo naan jettee bara dabree koronaadha sababni har'oo koronaan san dhabame moo kan bakkayyuu namni kun akkanatti affeerameef maali? Moos koronaa kanaatu baay'atee nama galaafachuu deemanii koronaan kun egaa keessi isaa waan biraati waan ta'eef ani akka tokko gaalaalu waa'ee koronaa kana gaalaalu koronaan biyya keenya seenne namoota koronaa walitti beeka irreecha baranaa kana sudaan qaban naan galu waan isaa maal shakkitee waraana jettee kana keessatti tokko dargaggeessa achirratti argamee waraanaaf wal sassaabuu akkanan tokkotti hin yaada kan biraa immoo achirratti rakkoon addaa tokko amantii ani hundumaafuu irreechi bara kanaa kun hanga gammachiisne maaliif yoo naan jettee irreecha akka bara kaanisan bara san maqallee hin dhoynu irreecha akka bara kaanisan nutti hin deebiin egaa irreecha kana gaafa bara kanaa bara kan dabree raawwanni adda godhu amma kabara dabree sirriitti akkuma Oromoon fi akkuma niyaa Oromoo akkasuma jirtutti Oromoon akka yaada isaatti geeffate jeetii yaada. Garuu kanarraa kana wanni adda godhu koronaa dubbatan koronaan gaafa walgahii isaanii yookaan wal marii jiddugala mootummaa jiddugala warra biyya gaggeessaa jiru gaafa isaan marii yookaan sagantaa takka qaban koronaan hin jiru gaafa garuu waa'ee dhimma Oromoo koronaan akka waan isaan firraa hidhanii yeroo dhimma Oromoo kana gadhiifamu fakkaata. Kalamadaa ammoo namni gaafa irreecha deeme bara kana wanni bara duraarraa wanni adda godhu itti eeggannaadhaan egaa biyya humnaan dargaggeessa karaa waraanatti sassaabachiisaa jiranii eeggannaan namni akka gaggeessu kun dhaamsa Oromoota maraati. Eeggannaa jabaadhaan akka duraarra eegee akka irreechisaa irreeffatee gamaa gamanaan Oromoon wal eebbisee waaqa galateeffatee galu asumaan dhaamsa dabarsuu fi barbaanna. Irreecha kanaati maali wanni amma haalli rakkoon isarraa uumamtu irreecharraa namni bifa kamiin karaa waraanatti sassaabamuu danda'attee biyyaatti. Amma bakki fi irreechi ittiin irreeffatu sanii namuu gandatti dhalate akkasitti osoo hin ta'in Oromoon bakka garaagaraatti irraa wal dhufti. Bakka irreechaa san keessatti gaafa irreechaa san beekee haalaaf ilmoo nu jira kan adda badan beekaa jiranitti innaa baay'ina namaatiif. Namoonni aariin bakka isaan waan dhufaniif maqaa shakkamtoota garaagaraati jechuudhaan namni gaafa ce'ee karaa beekanii kan itti eeggalu dhabee doosni biraa akka gara biraatiin dhufee qabanii akka nama madidaa geessu tochii gara waraanaa erga balanii waan jettu sirraa qaba. Waraana hoggaas hin jennu waraana bakka itti waraana deemu qofa osoo hin ta'in
achumatti wal qabamu sanii waraana mataa isaatti jedhamudha. Maaliif ammaani sinoota koo kan waa'ee irreechaa irratti qopheessaa ture jira. Maal jedhameta Booranaaf Bareentoo ilmaan Oromtichaa waggaa waggaadhaan godhatan irreecha. Oromoon jiru irreecha waliif waamicha. Oromoon jiru sirna gadaa wal bulcha. Ittiin wal bulchuu qaba gaanfaan Afrikaa maaf ittiin wal bulcha Oromoon bichaan jedha. Oromoon sirna dandeettii qabu, sirna dimokiraasii qabu, sirna dandeettii qabu beekna. Kanaaf yoonii fi sirni gadaa jiraate, yoonii fi gadaan dhugaa san biyya qabatee jiraate, yoo abbaan gadaa kan dhugaa san lafa qabatee jiraate, abbaan gadaa mootummaa hin oggolamu. Akka nuti beeknuu fi akka uummanni tokko fi garuu seera abbaa gadattu amma yeroo takka yeroo ni filaallu atis abbaa gadaati, anis abbaa gadaati. Gaafa ati baakoraa qabattee uffata guddaa isin darbattee osoo borcee fa'aa qabattee garbiin sittuun godhin borcee akkasitti naafete immoo borcee baasnaan abbaa gadaati. Abbaa gadaa tahaa jira garuu abbaan gadaa kan dhugaa numa jiran malee warri sirna gadaa maqaa balleessus mootummaa keessaa ta'anii. Kan mootummaa ati wanni takka nam tokko gaafa nuti ilkee qaratu wanta keenyaatti waggaan ilkee qaratu akkaataa waan sanatti nyaatu mala dhabu itti fakkaatee uummatatti jechuudha. Kanaaf sirni gadaa sirni ittiin Oromoo wal bulchaa turte sun waan lafa hin qabatiniif sirnoonni biraa sirna gadaa kan Oromoon jaalattu kan lafa qabsiisuu barbaaddu kan itti fayyadamanii aangaa'u yookaan ammoo dantaa dhuunfaa isaanii dantaa paartii akka dantaa saba takkaa eessuudhaaf Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa waan taateef maqaa isaanii dhawachaa fayyadamaa jirti beekna. Kanaaf waan nuti itti gammannu nama tokko hoggaanii fi miidhuu deemtee akka isa miidhuu deemtu gaafatti argisiistu. Namni sun sileessa yookaan ammoo ofirraa dafee dura si miidha beekta. Gaafa immoo waan inni fadhu himtee fi waan inni barbaadu isatti dhiyeessitee ta'e gara qabattee jechuudha. Isa miitee osoo inni firatti hin beekan isa miitee jechuudha. Kanaan beekamu. Oromoos waan isiin barbaaddu hunda ni taate akkana isiniif taana jaanii waan isaan fadha yaadanii san keessa miidhu waan arrabee osoo hin ta'e waan hojii dibati. Kanaafuu eeggannaa guddaa godhu qabaachuudha. Hawaasni keenya irreecha baranaa kanatti eeggannaa guddaa godhu qaban jedha. Dhaamsa uummata fayyadamu. Tolagaa sagantaan keenya ammaa sitti fufaa har'aatiif asumara dhaabannaa horaa bulaa nan dhufa yabbadee farda gocha naftanyaaf sabni magadaa hinduune hafee ilmi baagadaa kan dhugaa jibbu lafa raabata.